Ashamaa harka fuuni. Nageenyi kan goofii kan jaalalaa haalaa fi bakka jirtan hundumaatti iddoo jirtanitti mana jirtan isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii warreen afaan koo dhageessan hundumti keessan warri dhala jirtan warri keessa jirtan akkam jirtu. Akkasuma hordoftoonni Taaddaluu hundumti keessaniyyuu akkam jirtu. Ani obboleettiin keessan Boonee Entertainment nagaa kooti galanii waaqayyoof haa ta'u. Hundumti keessanuu baga waaqayyoon eegamtanii yeroo fi sa'aatii kana guyyaa kana geessanii obboleeyyan kiyyaa kan fayyaa dhabee kan sireetti galee kan du'ee badee kan dhukkubsatee kan maraatee kan jireenya dhabee oliif gadi deemu baay'eetu jira. Nuti garuu isaan keessaa waaqayyo waan hundumaa wanta barbaannu hundumaa nuuf kenne fayyaa keenya guutuu isa hundumaan dursu isa qabeenya caalu isa fira caalu isa maatii caalu waaqayyo fayyaa nuuf kennee guyyaa kana ga'uun keenya waan tokko waan ta'eef baga guyyaa fi sa'aatii kana geessan hundumti keessaniyyuu akkuma na argu jirtan ani har'a istiidiyoo Taaddaluutu keessatti argama. Maal hojjettaa istiidiyoo Taaddaluutu keessaa waan jechuun keessa waan hin oolle Taaddaluun laftaa bari'uu har'a sayyuu taata jetti bor addooyyee taata jetti yookaan intala kootiraskinyaa kaafta jetti bakka waanuma isheen jettu waliisa waan wallaaleef har'a adda baasee ishee gaafachuuf istiidiyoo ishee keessatti argama. Walumaa galatti utoo gara gaaffii kiyyatti hin seenin yookaan immoo maaliif na barbaadde Taaddaluu istiidiyoo kee keessa maalan godha maaliif piroosesii kana hunda natti baay'istaa maaliif sayyuu addooyyee haadha tiraskinyaa yaboonee maaliif naan jetta jee osoo hin gaafatiin duratti mana Taaddaluu warri dhuftan utuu laayikiin godhin utuu sheeriin godhin utuu sabskiraabiin godhin ol hin seeninaa isinii jechuun dhaamsa kootii. Akkasuma ishee qofaa osoo hin taane hundi keessanuu warreen wal agartan mana walii bira hin darbinaa laayik sheer waliif godhaa akkuma kana wal jabeessaa maatii waliif ta'a maatii waliif taatanii mana walii keessa rakkoo osoo hin taane viidiyoo walii daawwadhaa akkasuma beeksisa walii daawwadhaa viidiyoo walii daawwachuuf yoo yeroo abdan beeksisa walii ilaalaa daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 walii laaftanii sheer walii gootanii yoo wal bira dabartan kun yoo waa tokko kanaafuu utuu walitti gortanii waliin dubbisiin utuu waliin iyyafatiin usuu waliin hin bariin usuu mana walii hin seenin wal bira hin darbinaan dhaamsa Boonee Entertainment hundi keessanuu akkuma kanallee ammoo Taaddaluudhaaf warri maatiin taane gamanumaan maatii ta'a warri maatii taatan ammoo laayik sheer koomentii gochuun obboleetti keessan jajjabeessaa hanga har'aatti warreen isheedhaaf maatii taatanii jalqabaa kaastanii hanga yeroo kanatti warri ishee wajjin turtan warri ishee jabeessitan keessaanis koomentiidhaanis viidiyoo ishee ilaaluudhaan illee akkuma kana sheer gochuudhaan illee warreen hanga ammaatti obboleetti keenya wajjin taatanii iddoo kanaan ishee keessan hundi keessan galatooma galanni keessan milkaa'ina haa ta'u yoo isin wal qabattan yoo isin jabaattan yoo isin wal gargaartan irraan alatti namni dhufee isin gargaaru hin jiru hanga danda'ame hundi keessan wal qabattanii namaaf osoo fakkeenya taatanii akka warra baluufaa jechuun duratti ofii keessan isin gurmooftanii wal taatanii wal dhageessanii jaalalaaf tokkummaatiin akka jirtanitti bakka jirtanitti amantii jirtanitti hundi keessanuu jaalalaan yoo wal faana deemtan wanti isin hin guddannee fi wanti isin hin guddisne wanti nu hin guddisne tokko hin jiru isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Walumaa galatti Boonee maal hojjetta mana Taaddaluutii naan hin jedhiinaa ani Taaddaluu firooma isheen barbaachisan dhufee isheenis firooma keen barbaada yaa Boonee naan jettee waan jirtuuf ishi firooma kee niin fudhaa anis firooma kee niin fedhaa jee har'a mana Taaddaluu tuubitti argameera. Gaaffii isheen na gaafatte hundumaa waan isheen na gaafatte hundumaa Boonee jaalallee qabdaa sayyuu naa taataa yoo jaalallee qabaatte ammoo lakkii mucaa kootiraskinyaa gaafadhu yoo achiin hin ga'u jette ammoo addooyyee naaf ta'ii jettee waan jirtuuf an jaalallee qabaa hin qabu dhaggeeffadhaa isinitti himaa. Walumaa galatti biraankii taatanii jirtanii ani obboleetti keenya baga gammadde jechuun ifama obboleeyyan kiyya narratti daawwatameeti. Walumaa galatti warreen gaaffii dhaggeeffachuuf yookaan Booneen jaalallee qabdi moo hin qabdu dhugumaan Taaddaluun sayyuu godhachuu feetee dhugumaan Taaddaluun addooyyee Boonee kadhattee yookaan immoo mucaa kiyya tiraskinaa naa kaasi jettee kadhattee jettanii warreen gurra keessa guutanii nu eeguu turtan walumaa galatti piraankii taatanii jirtanii piraankii ta'uun dirqama kaameraa fuuldura kaa'anii yookaan immoo nama sana viidiyoo waraabanii piraankii gochuu qofaa miti piraankii taatanii jirtanii. Gaaffii kana yeroo biraa itti fufnee kan wal gaafannu ta'a Taaddaluun
atis doorsisa kee keessaa hin aawudha. Walumaa galatti kana fakkaata. Ani garuu istiidiyoo obboleettii kiyya keessatti kanan argame baga gammaddee obboleettii kiyyaati akkuma nama sinii tokko ture. Dhugaa dubbachuu fi isteeppii jalqabaa kana gaafa ga'anii baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Sababiin isaatu fakkeenyaaf qarshii tokko lakkaa'u gaafa eegalte tokkorraa eegalta hanga qarshiin sun dhaqee 10 hin taanetti darbee dhaqee 1000 hin ta'u yookaan 100 hin ta'u jechuudha. Kanaafuu waan hundumtiyyuu tokkorraa waan ka'uufi kunis ammoo isteeppii isa jalqabaa yookaan isteeppii tokkoffaa waan ta'eef isteeppii tokkoffaa gaafa xumuran ammoo nama gammachiisa waan ta'eef gammachuu walirratti argamuun ammoo sappoortii wal gochuuma yookaan ammoo wal jabeessuma ta'a waan ta'eef kanaafan istiidiyoo obboleettii kiyyaa keessatti argame hundi keessanuu warri jalqabaa kaastanii ol baatanii fi liivii irratti hirmaattanii viidiyoo ishee gootanii warreen hanga ammaatti maatii taatanii fi waan hundumaa ishee xumursiistanii iddoo fi bakka kanaan ishee geessan hundi keessanuu gamanumaan galatumaan galanni keessan milkaa'ina isiniif haa ta'u gamanumaan galanni keessan bilisummaa isa barbaannu isa hawwinu sana isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Garuu iddoo kana ga'uu qofaa miti, iddoo kana qofaatiin wal ga'uu qofaas miti, wanti hojjetamu kana booda nuti hundi keenyayyuu gaafan ilaalee namoonni baay'een ofuma mataa kiyyarraa kaasee hanga gaafa dhaqne munii taanu qofaatti kan nuti wal duukaa deemnu akkuma kanallee ammoo jechuudha hanga nam tokko viidiyoo isaa fakkeenyaaf nuti asumatti jechuudha otoo miseensa keenya keessaa hin beekne yoo ta'u gama guruupii keenya keessaa hin ba'een kan walitti dhufnee taraa waliiti viidiyoo kan walii ilaalullee akkuma kana laayivii kan seenullee jechuudha hanga taraan nama sanaa ga'ee viidiyoo nama sanaa ergamutti namni deemee viidiyoo walii daawwatu namni deemee laayik sheer walii godhu hin jiru. Kuni maaliif akka ta'e dhugaa rabbitii anaaf gaaffii natti ta'a jechuudha. Kanaafuu usuu akka kanatti wal eeguu baannee hanga dandeenye usuu viidiyoo walii daawwannee dhugaa dubbachuuf nuti ijoolleen biyya hambaa jirru yeroo baay'ee jecha kanallee ni kaasaa iddoo tokko tokkotti gaafa ijoollee wajjin yaada wal jijjiirullee nuti baay'inaan kan nu rakkisu yeroodha malee waayifaayi miti, waayifaayiin kan madaa miti. Kana jechuun ammoo yeroo yoo dhabnee silkii keenya aqnee viidiyoo nama tokko irratti bannee lafa yoo keenyee fi nama sanaaf lakkaa nama sanaaf faayidaa qaba. Kanaaf iyyuu hundi keessan iyyuu wal jabeessaa. Iddoo kana gaafa gaan gammachuun namatti haa dhaga'amu malee wanti hojjetamu kana booddee inni barbaadan sana argachuuf kan deeman isteeppi kana booddeedha. Isa barbaadan sana argachuuf isa yaaddan sana bira ga'uuf kaayyoo keessan sana deemtanii arguuf yookaan immoo waan karoorfattan sana isa yaaddanii waan kana eegaltan sana dhaqxanii bira ga'uuf dirqama viidiyoo walii daawwachuun sheer waliif gochuun laayik waliif gochuun barbaachisaadha. Wal eeguu qofaa miti ammoo mana nama kamiitu akka mana keessaniitti ilaalaa. Manni nama kamuu mana kooti, anis akka isheen guddadhaa innis akka koo guddataa jennee hundumti keenya iyyuu ija tokkoo fi jaalalaatiin mana walii ilaalle viidiyoo walii yoo daawwanne omti tokko wanti nurraa hir'atu wanti nuuf dabalu hin jiru. Kanaafuu wal jabeessaa. Obboleettiin keenyas as ga'uu qofaa miti, iddoo kana ga'uu qofaa miti akkuma nama tuquu ture wanti hojjetamu kana booddeedha. Macheem akkuma argitan istiidiyoon keenya asiin qodaa madaamiitu jira, asiin mana nutti rukutanii, asiin nu waamanii, asiin birreeffachaa nu waamuu nu dhiisanii jenna, asiin bilbila irratti nutti dawwalanii irraa nu baasu. Wanti hundumti iddoo kanatti hojjechuun akka nuuf mijannee viidiyoon keenya akka hin bareenne, viidiyoon keenya akka hawaasatti hin tolle, viidiyoon keenya akka qulqullina hin taane nu hundi keenya iyyuu hin beeknu. Garuu hanga iddoo haala mijataa sana geenyutti, hanga biyya abbaa keenya galutti, hanga wanti hundumti nuuf sirratutti, hanga haalli nuuf sirratutti, hanga istiidiyoon keenya illee akka istiidiyoo namaa bareedutti waluma jabeessaa irra dibaanii maaloo jiru. Isa kanaafiyyuu hanga iddoo sana geenyutti akkuma kanatti nu jabeessaa. Warri nuun ol jirtan illee tarii bor gaafa dhufne isin bira geenya jiru jechuudha. Kanaaf warri nuun ol jirtan illee yoo akka carraa nutti gortanii viidiyoo keenya kana yoo kana geeffattan taatan nu jabeessaa. Isinillee sappoortii nu godhaa, viidiyoo keenya sheer nu godhaa. Maaliif nama dorrobaa qabu silga dhowwatanii jedha Oromooni. Tarii bor hulaa waaqayyo banu balballi waaqayyo banu hin beekamu waan ta'eef nuti iddoo isin har'a geessan kana ga'uu waan dandeenyuuf nullee isin viidiyoo keessan daawwachaa, viidiyoo keessan laayik gochaa waan
jalqaba kaasnee hanga dhaatti simuuti waan jirruuf isinis yoo akka carraa nu agartan yoo akka carraa nutti gortanii viidiyoo keenya kan laaltan taatan nu jabeessaa nu hin tuffatinaan isinin jaa isinillee warri har'a iddoo kana jirtan warri har'a ganaa tokko jettanii guddachuu fi guddina fuulduratti warra deemaa jirtan warri har'a biqiltuu dhaabaa jirtan biqiltuun keessan ganaa biqilaa kan jiru bor biqiltuun keessan gaafa iddoo ga'ee gaafa guddate gaafa biqiltuun keessan firii godhate gaafa biqiltuu keessan irraa nyaachuu eegaltan warra duuba keessanii warra biqiltuu dhaabaa dhufe biqiltuu isaanii sana ilaaltanii bira darbuu osoo hin taane iddoo har'a jirtan kana iddoo har'a kaatan kana yaadattanii warra booda keessa dhufu gaaffii isin gaafataniif deebii taatanii akkamitti akka uftanii iddoo kana geessan yoo gaafatamtan isaaniif deebistanii akkamitti akka yuutuubii banatan namoonni hin beekne baay'een jiru akkamittiin akka viidiyoo waan tokko sirreeffatan namoonni hin beekne baay'een jiru fakkeenyaaf kunoo ufumarraa kaane jechuudha dhala nuti hundi keenya iyyuu namni waan tokko beeku hin jiru garuu isa kaleessaarraa har'a fooyyee qabnaa jechuudha maaliifi argaas dhufnee viidiyoo ijoollees ilaalaa dhufnee wal gaafachaa dhufnee hundi keenya iyyuu isa kaleessaarraa har'a fooyyee qabna borummoo kanarra fooyyessinaa jechuudha kanaaf iyyuu warra duuba keessanii dhufullee jajjabeessaa bor akka har'a iddoo jirtan kana ilaaltanii nus achumaan dhufnee nuyi kaleessa akkas turre jettanii isaan irratti tujjaara ta'uu yookaan immoo isaan irratti mataa ol qabachuu osoo hin taane kan sii gadi jiru sana biqiltuu sii gadi jiru sana fuutee atillee of faana guddisuu qabda jajjabeessuu qabda isin jechuun dhaamsa kootii walumaa galatti oduu isinitti hin baay'isu gamanumaan hundi keessanuu wal jabeessaa inni guddaa akka dhaamsaatti ani isinitti dhaamu yoo jiraate ani kun obboleettiin keessan gana akka roomii keessan jira walumaa gala isiniif wanti ani dhaamu viidiyoo walii bira hin darbina viidiyoo walii daawwadha viidiyoo walii ilaala viidiyoo walii hanga dhufe viidiyoo kee ilaalutti